Keekee guyyaa tokkotti jissite. Qabeenya amma kana gawamma dhiisanii deemu. Hin ulfaatu abbaa tolos. Eewutti laattee deemte mana eewutti laattee deemte ijoollee kee. Ma kun tophee cite kasirraa eegamaa amma qumi. Eebbise! Bultee! Nagaadhaa akkamati? Jirtaati lubbuun Akkamati? Jirtaa? Nagaadhaa? Akkamati? Jirtaa? Maqaa isaati yoo dhufte? Akka kun dubbisedha akka bira jira ammoo maal atoo mul'attu? Anoo isa dhugaa akka ati dhufte nageenya malee silaa mana dhufee sin dubbisu. Yaa bulchee koo ati yoom dhuftee magaalaan turree? Maalani ji'a tokko lamayyuu tureera natti cimeenyaa nan dhiisee galee baadiyyaa makoonaa jedhee jireenyi magaalaa baay'ee ulfaataa isinii warri keessan biraa nyaattu ati abbaa kee bira teessaa nuun mana kiraayee kaffalannee jiraachuun baay'ee ulfaatan maaltu na gubeen jedheen waan an qabu fudhadheen abbaa kootiitti baadiyyaa kootti gale isa naa hoyya maaltu sanatti naa fakkaate. Amma dandeessee matti bartee baadiyyaa kana keessa jiraata ammatti. An erga dhufee maree torbee tokkoni of namicha. Of na jibbisiisaa raanaan akkamittiin teessoo as keessaa garuu. Isa maal gooti akkoon koo gaafa nuuf. Uffata sakan kooti isa durii malee uffatta naan jette shaashii ishee fuute natti hiite wandaboo ishee fuute natti hiite jaartii qulqulluu na goote jaartii qulqulluu fakkaate ani yoo eenyu danaaf hin jedhe amma dhokadhee mana beektuu ishee nan fadhe haphiidha kun dhanna keerran ta'u naan jettee narraa baasisuu. Kana wayyaa? Kana wayyaa amma ta'e kana wayyaa gaafichee nama mana bidhaa kootiin na qaalaatti gaafichee mana bidhaa kootiin maal surree kun uffata maali baadiyyaa fakkaadhaa eessa baadiyyaa fakkaadhaa. Ani isa dhugaan siin jedhanii. Tokkommoo gammee mattan bareedee mul'achuu barbaade. Maallaan jedhamame gaafa ni baadiyyaa kana keessaa ba'eesi qamisee akka hootiin uffata. Amma gaafa deebi'ee dhufuusi qamisee akka hootiin uffata. Mucaan sammuu hin qabdu naan jedhaa deeni. Surree mayyuu uffadhee boofideen amala baadiyyaa kana keessaa immoo soffuu cabsitee nama. Sayyaa deedhiise malee tu yooti lammata mukaan irratti agarra. Yoo cimee irraa kana. Gammee itti na yaadachiifte. Gammeen maal ta'e? Gammeen maal ta'a nama galaafatanii taa'u malee. Eenyuun galaafatanii? Abbaa Tolosaati? Abbaa Tolosaatiin jedhe. Turi kayyebbo turi maraatiin isa dhugaati gammeen faa abbaa Tolosaa galaafatanii taa'anii boo'icha dhuftee dheeni gaafan sinas ergee situ irraanfachiise malee ani boo'icha dhattee seemi qeelaalee naan waan tokko hin jiru honaadha maal naani fuudhanii dhufaa reeffasaa. Gammeenuma faatu warra gumaatee naa jedhe. Isaanuma gammee abbaan gammee waan tolu hojjetanii ganna kana keessatti nu hin gubanne isaan biraa. Callisi bulche waan akkasii callisi maqaan namaa caljettee hin balleessin maqaan namaa waan dhugaa gidduu isaanii jiru hin beektu dubbii gidduu isaanii jiru hin beektu calluma jedhamu. Ati waan beektu qabdi ati deengaddee dhufti ani jalqabaa kaasee amma dhumaatti hin beekana caalaa waan tokko hin beektu ani ammamee shumburee. Akkamittiidhaan itti himtaa? Anammoo of ajjeeftee iyyuu jira hin jirtu. Reeffa lama ta'ee dhika. Shumbureen nageenyaan reeffa lama ta'ee dhika. Maal lama ta'eechi? Amma ati waan ati gochuu qabdu shumbureetti akkamittiin akka himtu akkamittiin akka isheen of hin balleessine ishee itti naa himuu qabdu. Maal maal itti maa bukkee marsa malee? Bukkee naannee yoo man itti cimee hin jedha malee. Hinduu hin jedha. Simatu waa bukkee naannee namatti maamma. Atoo ittuma addumatti falakkaa. Dhugaa irratti marsa. Irra naanneeti. Wanti sammuu fayyadame itti malee takkaan micaanii waan taane keessa galu dandeessi. Maal taatee amma maali ammuma yerootti tuu nama sadda malee wantichi ammuma miira keessa galtutti malee inni raanfatti raajila inni raanfatti ammatti dhuguma amma baatira isaa du'attee. Abbaan Tolosaa utuma du'ee awwaalame amma akka buufaa biyyoo nyaateen ka'uttee nama amma bini namichi sun bineensa fayyaan dhugaadha yoo inni du'aan nama miti. Maali ati eebbise? Siifa dhiisu. Ekeraa wattaa'e du'a namaarra dhaabannee nama mannaa ekeraani nama tamaa isa dhugaatilaa garuu waan ati naa gochuu qabdu shumburee adaraa naa eegila shumbureen sirriitti eegamuu qabdi ani miidhamuu isheen barbaadu miidhamteen naani anis miidhamuu nan danda'a waan ta'eef ishee naa eegi yeroo hundumaa yeroo awwaalchaaf deemnu yeroo gara deemtu hundumaatti ishee biraa dhafi ishee naa eegi eeggannoo kee xiyyeeffannoo kee isheerra naa godhu. Yoo du'e dhabni namichi yoo inni dhokatee iddoo tokko ciisa taa'u maaltu beeka? Yoo du'eedha kanaatti kaalaan akka bufa. Maal kun immoo ekeraan du'a namichaa miti haasaa isheetu qomatti nama hojjeta akkam akkam haasofti.
Dhaabadhu gamme sin barbaada dhaabadhu. Maalirraa barbaaddeeti? Bulchaan hin hordofin jennaan diddeetti. Kanaa booddee garuu karaa jiru walitti deemu. Gamme isa dhugaati ani lubbuu kee baraaruu fedhee lubbuu maatii kee baraaruu fedheeni malee waan na ilaallatu tokko hin qabu. Isayyuu anatti asii olaa softa anaanna arrabsita anatti jaboo baafta. Kun immoo gootummaa sitti fakkaataa jira. Ani garuu yoo dandeesse utuu malattanii gaariidha. Kunoo lafa buuftaniittuu raawwatameeraaf abbaan Tolosaa deemeera. Waa'ee maalii haasaa jirtu? Waan ati haasaa jirtu naaf galaa jiru bulcha. Dubbii keenya dhiisi nun barbaadinis hin jireen ture kan nun hordofiinis mana keenyas hin dhufin kanaan dura dhufteetoo waan ati jechaa turte dhagahaan ture. Keessatti deebitee mucaan kee sodaata dhattee abbaan dhalcheetti deebitee haasofte. Dhiisi garuu bulcha sitti himeen jira. Maal ta'e waa'ee lafa bu'uu abbaa Tolosaa ammoo maal haasofte? Silumayyuu nuyi biran geenye lafa hin buufne chaartaa. Gamme achees natti naasa'ini acheesii nan doorsisin. Garuu kan natti tole keessaa isa dhugaatii abbeen kee gorsa koo dhaga'u isaati. Gorsa koo dhagee akkan itti meetti akkan ajajetti dhaqee hojiirra oolche. Kanaafiyyuu ani lubbuu keessan baraaruudhaaf laa isa dhugaan sitti magame. Waa'ee maalii haasaa jirta bulcha? Naa galaan jiru. Waan an haasaa jiru siif galuu miira biraa keessaa ba'ii yoo hin danda'amate amma gaddi kun darbutti amma isaan gadda kana irraanfatanitti waggaa 4-5 fi qe'ee keessaatii deema abbaa keessanii wajjin miidhamuu keessan waan ani hin barbaanneefan kana sitti maara. Garamitti godaan? Bulcha waa'ee maalii haasaa jirtas hin jedhame? Gara barbaaddanitti haa ta'u gara isinii ta'etti godaanaa. Ani lubbuu keessan baraaruu fedheen miidhamarraa isin eeguu fedheen. Kanaafiyyuu amma utuu namni isin argin farda kana gadhiisiitii dhaqiitii maatiitti miitii sokkaa. Sababan farda kiyya gatee ofii kiyya galuuf hin qabu. Waan ati haasaa jirtus naaf hin galle. Maal akka ta'e? Maaliifan farda kiyya gatee ofii kiyyaaf gala? Bulchaa oduu sobaa kana fudhadhuutti deema. Sin fayyadu. Bakka deemtu hundumatti gaarii haasa'e. Kan hin taane taanaan garuu eenyu akkan ta'e sitti agarsiisa. Si galee? Tap. Sayyuu lubbuu namaa baaftee achas na sodaachisuu barbaaddee kun. Ishee fedheeni malee ani lubbuu ishee baraaru fedheeni maaliin godhe yoo wajjin awwaalame. Odeessitu. Odeessitee hin dadhabu. Tap. Sorry, maaluma mana dhageessituu dhuftee laata maaluma nagaa keetii. Maalan isin dhageessitaniiti harmee gammee koo haalli jiru ammattam. Maaltu jiraatteeti yaadala ko amma haatu tikeeshan lafa kanaa baatee biyya sanatti galtee maaluma jettee galateeffattiin jedhee fayyaattan gubadde. Jedha harmee gammee koo egaa harri burmiti laa hin darba guyyaan kun immoo hin darba maalan an immoo maalumatti na fideen jedhee misa dhugaame utuma achi taa'eera ta'e maaltu na fidee anoo qorumsuma keessanii yoo dhaga'uu nan jibbee an gadduma haadhaan immoo jibbaan isa dhugaa maalumaafuu akkasiin gaddinaas wanta ta'u immoo beekamaa miti harmee gammee koo. Yaa eebboo farri bormiti bor darba tun jedhu barri darbeem kunoo maaltu darbachiitama. Obsaa gaa harmee gammee. Yaa ta'u kaa eebboo koo mee oduumti bakkee kana jiru immoo maali amma waan dhageesse qabdaati. Harmee gammee koo oduu qulqulluu maaliitu jira jettaniitu amma bulchaarraas oduu dhageera. Qe'ee abbaa Tolasaas immoo ani miilluma kootiin iyyuu dhaqee ilaaleera. Namni tokko qe'ee sana hin jiru. Qe'een sun honee gogee ta'a. Waan isaa shumbureen illee bakka isheen natti hin beeku. Qe'een isaanii gogeera. Jaarsi immoo waa ta'eera jedhan. Haasaa bulchaati immoo. Abbaan Tolasaa. Eeyyee abbaan Tolasaa. Egaa garuu immoo haasaa bulchaati qaba. Haasaa bulchaati harmee gammee koo. Malee namuma irraa qulqulleeffadhu dhabeen iyyuu dhufe mana waa dhageessaniitu immoo laayidee. Maala nagaan dhala koo waan tokko waan dhageen qabu amma dheengadda. Eessarratti golgana kana mucaa kana fuuteen bahin jedheetuun iyyuu dhala koo haadha keensi qabeen deemin duukaatuun jedhu mucaa fuudhee baya afaan kee qabii mana tollee biinaan jedhe. Baanii daqiiqaan turre bakkee kana iyyuu man dhageen. Hawaasa iyyuu beeku eenyu akka rukute iyyuu an hin beeku amma irraattu kunoo abbaa gammee immoo fudhanii achi buusan. Abbaa gammee ni dhanii. Maal dhala kootu abbaan gammee mana jiraate maan fuula badare maan fuula dukkanaa nama irraa waan tokko baruu dhabeen olii gattee ammoo anoo jaamaa ulee gatteen ta'e. Amma haasaa bulchaas maala mannaa miti waan jiru
hordofee bukkee ga'een dhufee isinitti hima. Maaloo dhala koo waanuma dhageessu immoo fiigii kottuu natti mikaa. Isinitti hima erga abbaa gammeedhaan himu ta'e isinirra wanti goon jiru manuma keessa cufadhaa taa'anii. Gammeen eessa jira ree? Gammeen ollee jira galata waaqa. Utuun hin bahin ittiin jedhu iyyuu farda fuudhuu deeme malee hin dubbatin immoo bulchaa sanatti immoo amma dhaqee abbaa tola isaatti mee waan inni goosisu hin beeku mucaa koo. Dubbadhu maal baadheen nutti dubbadhaan bulchaatti garuu immoo yoo jiraatanii abbaan tola isaa. Maaloo ajiraatu. Ajiraatu maaloo ajiraatan isa dhugaa maddoo namaa keessaa maal argan namni galu. Maaloo ajiraatu dhala koo. Tamamtu ofiiyyuu ajiraatu. Waaqumti immoo mee mana koo nama gumaan godhe. Sanyii koo keessa gumaan hin jiru. Dhiigi hin jiru. Kanuma nama jechuun mana koo jechuun. Gammee koo nootuun laga bu'aaruun bosona keessanii yoo kotee kaa'ee dhufe akkoo kootiin yakin dhaqaa malee dheeni waa'ee makee gammeemtu ammeen gammee abbaan gammee yoo namaa irra ga'anii dheeni dhufeen egaa gammeen soomee hin jiru fakkaata guyyaa kana deebi'ee dhufa gammee. Guddaa dhaqoo. Yoo waan taanaan jiraate immoo dhufeen isii. Yaaddeenaa immoo ammee gammee hoo waaqayyo jira maalumaafuu. Kana sinaa oolchu ammayyuu. Ameen gammee koo waan magaarii nu haadha geessisu. Ola deeme ammayyuu guddatu sittaayifu. Ameen. Durriif duubi kee sittaayifu galgalli kee ayifu dhala koo waan gaarii dhaga'eetis. Maala asabta argaa koo qabeenya koo isaaf natti sirbu isarraa na galaafatanii oolan. Sabbi koo nama. Qabeenya kee dawoo godhattee tii fakkaata maleeti. Qabeenya kee fi meeshattii sitti laate sanaan fakkaata malee nama meeqatu qabeenya meeqa walirra naqatee intini ta'a. Yoo ragaa itti wajji laatte wayyaa. Agartee gurbaa. Loon kollee foolii koo fuudhee dhufe. Loon foolii koo fuudhee eessa akkan jiru. Ani qabeenya doo godhadhee meeshaa isin natti laattan sana doo godhadhee. Maali intala koo fuudhuuf natti sirbuumi gurbaa. Gurbaan gadi badii kan hoomaan qabne kan midhaan nyaattee bultu kan hin qabne intala kee fuudha. Namichoo Akkasin jedhinati. Kaleessa namni qabeenya fudhatee dhalatee jiru. Ittuma dhufe. Kanaafi sadarkaan amma jiru kanarraa ka'ee namichi kun gorsu caaluu danda'a waan ta'eef sadarkaan namarra jiru ilaaltee nama hin tuffatin waaqayyo nama kanaaf bara dabarsa waan ta'eef cal jedhiitii jiraadhu nama wajjin jiraadhu hawaasa wajjin jiraachuu yoo barte ulfina qabda nama birattati. Akka amma deemtu kanatti miidhamte tuduu tette ta'ee lafta waalcha keetii yoo na cawwas irratti biqile. Ragaa jedhiitii nama wajjin namoota wajjin walii galiitii jiraachuu bari. Callumettee waliin ta'in fakkarii namatti. amma waa isa kamaa softaa. Isaan isa barri darbuuf eegaa jiru mini. Na saamu, na ajjeesanii natti sirbu. Na awwaalanii reeffa koo dhaabbatanii sirbuu barbaadu. Intala koo ammoo fuudhu. Ati nu badne kaayyoo jiru. Kaayyoon isaan intala fuudhuudha malee amma qabeenya si saamne. Na saamu, na ajjeesanii intala fuudhuu hin danda'u. Tolosaan sichinnu, tolosaan wallaalaan. Qabeenya koo dhaabbatanii intala koo fuudhu. Qabeenya koo na saamu. Kanaafi malee nama too jiru nama kaayyoo qabatu ta'e maal amma yaa gurbaa. Abbaan gammee nama guddaadha. Sittan hima. Kanaaf akkuma kee nama guddaadha. Nama hawaasa jaallatudha. Nama hawaasa keessatti ulfina qabudha. Kanaaf namicha kana wajjin jaalalaan jiraachuudhaani gamma keetiin waan danda'amu gootee isatti hawaasummaa itti sitti jiraachuudha malee attamitti intala koo fuudhattee itti fakkaruun qabdu ati. Kana taataanaan namichi ati na rukute jettu kun shakkamaadha. Kanaaf si hidhe malee ragaa qabatamaan hin jiru. Namicha kana baasnee bor namichi kun dhugaa qabaannaan si mana hidhaa galchuu dandeenya. Amma ragaa qabatamaan hin jiru kanatti jettu isa kami? Kun maal? Inni kun maal? Ofii kooni akkasaf godheeni kan. Ofii kooni moo naannoo kana keessa eenyu kan ol jireenya ilaalu? Gurbatti kanatu ilma ishee geessifattee itti natti geefti malee. Ilma yoo ta'es qaba magaalatti hafe malee. Maaloo si lattaasuuf taate seera ija tokkoon ilaallannu. Seera hojii tokkoon ilaaltu. Isan du'u kana hojii meeqan ilaaltu si? Seeraaf qabeenya kee waliin toletti fidu hin jiru. Waan siin galle jira qabeenya kanaan dafqeen fide. Saamee miti sasheen asiin dhuftee na saamuuf na ajjeesuuf natti sirbitu kana mini. Sasittiin fakkaatinaa dhokoo. Dafqeen fide. Qabeenya koratti moo nan du'a. Isin seera hojii tokkoon ilaalaa dhibba tokkoon ilaalaa qabeenya koratti moo nan du'aan.
Waan gochuu qabu sunan godhu. Ati seera tuffatte jechaadha. Bakka inni yaada kee hubadheera qabalee dhageettanii fayyila tokko laalee dhufaa anaaf ati walitti deebina. Harka qabda keessaati atiyyuu. Ani fatoo walitti deebina. Qabeenaa fidee dhufannaan qabeenaa fidee lafan ishee buusannaan ganaa waan biraa natti haasaa namitti. Waatti kennanii jira siloo maal qabdi maalitti gaattidha. Wal argina. Eenyuu kee fuuga eenyuu kee fuun jilbeenfadhaan eenyuu kee seera dhiisii maal jedhe qabeenya koo irratti ana abbaan namitti immoo lafan ishee buusa gurbaas mee immoo gadhiisa wal ilaalla akka keessa yeroo darbe walitti deebina neefati gadhiisi. Odeessitu fayyaa'uun qabeenya da'oo godhattee seera ukkaamsuu barbaadde. Ada gammee? Seera gammee? Oo eenyuti? Bulchaa sanatu immoo dhufe gaa. Oo Jirtuu ofii ada gammee maali na waattan isinoo? maaloo waachaa man jiraam dhala koo sagalee kootu mana keessa ta'e itti fagaate malee nagaadha. Akkam isin? Akkam? Nagumaa? Nagaadha miti. Jirtuu? Akkam? Akkam? Jira kunoo. Gaalanii? Galata waaqaa. Maali ada gammee maal taatan yaadi keenuu sirrii miti waatu jira moo? Bakki maalomtuun jiru maaltu jira galata isaa. Naa mana ada gammee dhugaa waa ammaa jira waa jira fuula keen irraan dubbisaa jiraan. Jaraan oduu har'an jiru waanan sodaadhu qabu wantu ta'ee jira yoo ta'e immoo natti himi. Anoo garaa koo kutattuudha natti himati. Dhuguma isinoo cimoodha. Danda'oodha ba'aa baay'ee baattanii obsa qabdu gammeenoo. Maal goota gammeef immoo maaliif barbaaddeessa immoo kan dhufte na bira minii natti himi. Ay anoo gammeenis yoo jiraate dheeni isa dhugaati waaqayyoo sin gargaare sin osheeraa baga gammaddan jechuumaa fedheeni yaada gamme. Maan immoo maaltu ta'e ati silaa yoo du'a namaa ta'e baga gammaddan itti maaloo waanuma ta'e jira yoo ta'e immoo natti himi kaa maaloo bulchaa koo. Maala dhagammee abbaa tolosaatu hin du'eedhanii isa dhugaati baay'eema sodaannee turre sanarratti iyyuu qophiin qophaa'amee boollee qotamedhanii boolleeyyuu dhannee qochisiisuu jalqabnee isaa saanduqi reeffaa lafa jiru dhufee. Abjuu natti maartaati afaan kee keessaa baasii natti min jaleeman. Maa natti taphatta maa na dhibbeeftu. Maali haadha gammee haasaa afaan irratti nan guutinaa maal waan nu hin goone jira nuyi mandara kee deemnee warri iddiriiyyuu dhufanii dunkaanayyuu dhaabnee diriirsuu jalqabnee gaafa qodaa wayin fuudhadhee gaafanii asii ol ka'u isaanoo mana bira darbanii mana yaalaa dhufanii mana raqee galanii marga ajjiin irraan gadee kana kolfaa akka nama guddaattuu hin deemaniin akka nama guddaa miti akka ijoollee asiifachi juwwee taphachaa deemu saggoorra kaa'atanii ulee isaanii gaafa isaan natti dhufanii ekeraan argeensiyan isa dhugaate ekeraan argeedhee jalaa goreen ilaale gaafa jalaa goru lubbuun keessa jira marga ajjiin kolfanii taphachaa deemu. Waan dubbatamu miti nama kolfaa taane kanaafiyyuu isin immoo ooltaniif isa dhugaati waaqayyo isin hosheeraa buqqa'u qeerraa godaanuu ooltan garuu ooluu keessan caalaa immoo gammeen immoo akkana sodaachisuu akka asii ol natti haasa'uti gammeen immoo gorsaa isin immoo ooltaniittu garuu akka amma deemaa jirutti gammeen immoo inni immoo balaa biraa fidee dhufu. Rakkoo mana kanatti fide waan ta'eef rakkoo karaa gammee dhufu immoo hir'isuudhaaf gammee gorsaa asii ol immoo natti haasa'uu hin qabu. Bakka inni immoo tabbatti immoo asii ol hin haasa'amu jedha. Sarata bulcha kottu natti himi maaloo wanta taasiftu kun dhugumaa isin haasaan kee nama namu maaloo natti himi dhala koo isarratti. Maal jalqabdee karaatti kuttee deemta natti himtee fixuu gurbaa ani waan taasiftu kana uunu bannee'u dhugumaa gurbaa natti himi dhaabadhu. Eessatti fiitii kuni? Olgaan hin galaama eessatti fidan talaati? Abbaa dhuftee ta'i. Achi taphasin jedhanii dhufeera gadi manatti gadi naasofnaan dhibati.